Egaa barri haaraan hoggaa dhufu taphi goobeef shinooyyee egaa hawwii ibsachuudhaaf jaalala ibsachuudhaaf sagantaa taasifamu keessaa isa tokkodha. Har'a egaa waajjira kantiibaatti argamneeti kan nuti jiru. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebees shamarranii fi dargaggoodhaaf simachuudhaan biyyi keenya nagaa akka taatuuf hawwii isaanii ibsaniiti kan isaan jiran. Barri haaraa kun bara nagaa, bara milkii, bara araaraa, bara tokkummaa, bara ciminaan hojjennee hiyyummaa keessaa itti baanu nuuf haa godhu. Aadaan keenya akkanatti nuu miidhagse kunis nageenyaaf, araaraaf, tokkummaadhaaf hojjennee badhaadhuu fi hiyyummaa keessaa baanee dorgomtoota gahaa ta'uu nus sadarkaadhaan fayyadamaa ta'uu keessatti gahee keenya bahuudhaaf kan nu milkeessu, kan gumaacha nu godhu nuuf haa ta'u. Taphi aadaa goobeef shinooyyee miidhaguuf qofa osoo hin taane nageenyaaf, araaraa fi tokkummaa cimsuuf gahee olaanaa gumaachaa jira kan jedhan kantiibaa Adaanech. Aadaa kana cimsuuf bulchiinsi magaalaa deeggarsa kan taasisu ta'us ibsaniiru. Aadaa kana immoo akkanatti cimsitanii, qabdanii, bareechitanii sirnaan waa keessaa odoo hin hir'isin waan gurguddaadhaaf, miidhaguudhaaf, bareeduudhaaf qofa osoo hin taane nageenyaaf, araaraaf, tokkummaadhaaf, walitti dhufuudhaaf, ilaalcha gaariidhaaf akka gumaachuu waan gootaniif galata guddaatu isinii mala. Waan dandeenyu hundaan isin faana dhaabbannaa. Jabaadhaa, galatoomaa, ulfaadhaa. Itoophiyaan aadaa ittiin beekamtuu fi waamamtuu hedduu qabdii kan jedhan ammoo hooggantuun biiroo aadaa, aartii fi tuurizimii magaalaa Finfinnee Dr. Hiruut Kaasaw aadaan biyya ijaaruu fi tokkummaa cimsuu keessatti gaheen baatu guddaa waan ta'eef namni hundi aadaa isaa kunuunsuutu irraa eegama jedhaniiru. እንዲህ አይነት ባህላችን ትልቁ ዓላማው ፈጣሪ ሲሰጠን ሲያበረክትልን ትልቁ ዓላማው እርስ በርሳችን እንድንዋደድ አዳን ኬኛ አከሲ ካዮን ኢሳ ኢኒ ጉዳኒ ወልጃለቹ ወልከበጁ አብዲ ቀባቹ በዳዲነ ሰሙ ከንፊዱ አዳ ኬኛ ኢሳ ጉዳዳ አዳ ኬኛ ከነ ስሪት ጭምስኔፊ ኢትፈየደሙን ኩኑንሱፊ ኡመተ በርሲሱ ቀብና Taphi aadaa goobeef shinooyyee jaalalaa fi tokkummaa kan ittiin barsiisan akka ta'e shamarranii fi dargaggoonni himanii aadaa miidhagaa qabnutti fayyadamnee tokkummaa fi jaalala uummata keenya cimsinee itti fufuudhaaf ni hojjanna jedhaniiru. Akkasitti tokko taanee dhufuun keenyayyuu miidhagina tokkoo fi jaalala ibsa. Sabaaf sablammii biratti immoo aadaan akkasii gaafa dhufu ni hawwata waan ta'eef jaalalli keenya inni dur ture daran akka itti cimu kan taasisudha. Aadaan kun eenyummaa keenya isa waan ta'eefiin fakkeenyaaf as keessatti amma waa'ee gaafa aadaa kana ibsinu duudhaawwan hedduu qabanneetti dhaqna. Goobee gaafa taphannu nama itti dhufnu san, dirree itti dhufnu san, araddaa itti dhufnu san eebbisaatti deemna. Hin eebbisna. Baga bacaqii bagannaa baatanii booqaa birraatiin wal geessan kan jedhu san sirba keenya keessattiin goobee keenya keessatti ibsanna jechuudha. Itoophiyaa keessatti sabaaf sablammoota baay'eetu jira. Miidhagina adda addaa qabna. Wal jaalannee, wal kabajnee, kun kaan kabajee walirraa fudhanne taanan baay'ee barbaachisaadha. Wal kabajuudha. Amma ashandaan jira. Kun wal qabatee biyya keenya miidhagina guddaa qaba. Tokkummaadhaafis baay'ee gaariidha. Ijoolleen amma jiru kun jaalalaaf tokkummaa, araara wantoota adda addaatiin waliigallee aadaa kana walirraa fudhachuu qabna jedhee amanaan.